Tanaan nafi dee barsiin nafi dee maali? Qabeenya kiyya guututti naasee dee warri liqiina dhufanii tanaan darbii natti baan. Maana didda? Asii bakkee intala tana walittiin qoomare. Firaa miidiyaa jechuun miidiyaa firaati bakka gabaabumattu. Miidiyaa firaati. Nama hunda firoonfata jechuudha. Sabaan hin qoodu amantiin hin qoodu nama baay'ee firoonfatee hammatee jiruu bareedduu wajjin dabarsuu fadha bakka gammachuu madda gammachuuti. Kanaafuu yuutuuba isaa kana sabiskiraayib godhuudhaan maatii isaa ta'aadhaa sabiskiraayib godhuun isin fayyada. Hayyee firaa keenya gaa. As maaliif teessa kootti ol ka'i? Firaan hin gallitte. Siin gallitte ulmaata. Firaa. Fuudhu akka dhalaa. Lamaan wal jaallatte. Dhugaadhaa. Gaafii bareedduudha gaafadhu siin jaani. Himi qaboo maa ta'es? Himi kaasii yaa'ina godhanaatti godha. Mindaa amata jabbii kabalaa fi. Mindaa amata? Amata jabbii. Maalitti xiqqaate? Maaluma isa akkanaadha. Maaliif jinnicha gurgurree gallaattee na fide maal eessan naan deemu? Aboo qoddeen karab shaadhaa magaalattis mooltaa baadiyyaattis mooltaa maal? Bakkumaatitti naan deemtu wallaalee bareessa. Osii deem namni lukkoof magaalaa irraa deemu maali? Maaleen? Kophee maaliif firaa baasta? Roomiirra mana namaatiin. Firaa baasa Usnurraa. Kuntaa kamisa? Moo kophee fi deemisi? Afata bareedaa kanarra roomiidhaan aboo birraa baasatu. Kophee birra. Moo namni lukkoof laanraas? Yaa butanuma akkam fuudha janii anumaa jedhu. Maali? Miti joofraa. Moo faan afaan walitti qabuu fi deemisi? Feetum faanni urtilaa. Laa gama jalaa akka qabame. Moo kophee fi deemisi? Fi deemisi ni lukkoof laa. Fikkayi. Waan namarree moo? Namni hunduu kophee fi kaasee deemaa fikkayi. Wallahi. Wallahi fikkayi namni hundisu wayi namni lukkoof laa. Eesuma hin magaalaatti fideen yaa rabbii qiyya. Qaalsii taatu ta kophee hojii namarraa boonaa bitte. Eegan naan deemtu waan maati? Bikkitti deemnu reefu mana yoonisitti neeran deemtu jedhe si dhokoyseeti. Firaa miidiyaatu intarviiyuun isin godhan hojii firaa. Maaluma intarviiyuu nati baantutu noo? Intarviiyuu sitti mutti jira dhaggeeffadhu. Inni gaafii nu gaafataa nuti deebisaa deebisnaaf. Waa'ee maali? Waa'ee fedha irratti inni nu waa gaafatu nuti deebisa. Shunkurteen gama harkattan jeetiin haasa'u deema. Barana roobni jiru. Waan inni nu gaafatanii himnaafi firaa miidiyaatu nu yaame achi jaan amma. Firaan baantu kana? Firaa miidiyaa jechuun isee. Abuboo taataa abee. Salaamu alaikum. Waalaikum. Abbaayee. Akkam. Hirtanii. Wayyaa. Fayyuma. Nagaa. Nagaa miti. Wayyaa abbaa. Fayyaadha. Fayyaadha. Hayyee firaa keenya gaa. As maaliif teessa kootti ol ka'i? As gubbaa taa'e. Aboo wayin bulchiinsa. Kootu kursiidhaan kursii sana gubbaa ta'aniiti. Teessoo sana gubbaa ta'anii akkatti intarviiyuu nama godhanii beektaa. Firaan aan gallitte? Siin gallitte uumaa taatu. Firaa. Kun akka dhalaan. Kun akka dhalaan. Kanaafuu armasi laa kaayu. Naa kaayi. Uleeti jee. Uumaa nam tokko jala fudhatu. Kana maali haali waan ta'eef waati si bite. Qallaba bitannee anaa. Hojjaa bitaa. Bareeda. Akkam jirtan hordoftoota xiyya har'aan kana qophii bareedaa namoota isin hedduu jaalatanii fi isin hedduu dinqisiifatan ijoollee qaqqabalee taalentii garaagaraa irratti beekaman keessattuu yeroo gabaabaatti namoota isin tiiktak kanarratti beektan achumaan karaa koomediyaaniitii fi karaa piraankiilee garaagaraa hojjechuudhaan isin bohaarsaa warra ture yeroo muraasaas immoo hawaasa isaanii keessa gabbu'anii tola waltummaa garaagaraa irratti hirmaachaa kan jiran kallattiidhaan haala hiyyeessaa irraa imimmaan haqaa warra turan ijoollee jajjabduu takka umriidhaan namatti xiqqaa tokko hamma hojiin isaanii ifdura haalaan guddateef qabadhee isin dhufeetiin jira. Isaanis qaxxidhaa isaanitti isin dabarsitin isaan hojii isin barsiisa. Mee eenyu irraa eegallu? Alimarraa eegale. Alimarraa eegalla. Okay. Maqaa kan keetii fi iddoo dhaloota kan keetii hawaasa kan keetii wajjin wal barime. Taatee maqaan kiyyaa Roozaa Yaasiin naan jaanii. Iddoon dhaloota kiyyaatis magaalaa Xullootii jechuun magaaluma Hirnaati achuma cinaadha. Aanaa Xulloo. Aanaa Xulloo achuma. Duraan dursee egaa kaasiin nugee galanni harabbii guddaati. Itti aansuudhaan abbaa kiyyaa fi haadhatii kan dhalanii na guddisan bakka kanaan nagaan galatooma ulfaadhaa isiin jaa. Itti aansuun ammas hawaasa Oromoo hunda galatoomaadhaan jaanii akkana. Hedduu galatoon Roozaadha maqaan ishee Roozaa nuun jette Roozaa akkuma beektan hundi keessan miidiyaa kan gubbatti ni beektan jeetiin amana keessattuu nama yeroo dhiyoo isin duratti haala nas dhufee beekame waan ta'eef hayyee
jarri kun jara qoosaa fi koflaatti illee daarramee koflaa kana garuu irraa kana ani hin beeku. Ani immoo yoo dubbiin jabaatte kaameeraa kana duraa hin deema nama rifii gaafii isinii gaafatu ni eeyitanii. Mee kallattii mee marguddicha kana tagisee hunda as gubbatti waa guurratee hojjaan ooluu gaddeemi jabbutan barma shaggaan godheera. Arrama kun ofinnee asii isin duratti argama. Mee isa wajjin wal bartan. Hayyee ani gaafii tana na gaafachuu keetiif hedduu galatoomii. Jamaalumaa mita maqaan kee? Jamaalu. Jamaalu nagaa. Jamaalu isaa loosa afaafi. Maqaan kee Jamaal miti. Firaa. Maqaan isaa Firaadha jennee reefu. Maqaa ijoolleeti boo. Jamaali booti. Hayyee firaa ta'uu isaa ta'u firaa miidiyaa. Hayyee duraan dursee gaafii kana gaafachuuf hedduu galatoomii. Ani kaniin itti dhaladhe biyya addunyaa Aartii Afrikaa biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Tulloo magaalaa Irnaa baadiyyaa mana citaa keessatti hin dhaladhe. Maqaa kan kee hoo eenyu? Maqaan kiyya Abdii Idris naan jaani. Ummaan kiyya Abduroof naan jetti ijoolleen itti dheerateeti Abdumarra dhaaban. Ijoolleen Abdii sin jetti? Ijoolleen Abduroof jechuun itti dheeratee ijoollee ammaa laaleeffachuuti. Gartee? Argee bara. Kaniin irraa dhaladhee abbaa kiyya kabajamaa fi jaalatamaa Idris Tunaa Elemoo. Harmee tiyya Aashaa Ahmad Habib Daliila tiyya. Isaan lameen kanarraa hin dhaladhe jechuudha. Galatoo maasumaanuu. Isaanis gaa. Silkii guddoo ni qabdi yaalaaltu. Silkii guddoo ni qabdi? Hayyee sagantaa kana yoo ilaalu jiraatte uummata keenya biraan gahaadha. Aashaa Ahmad Habib jeen. Aashaa Ahmad Habib biraan naa gahaadha. Idris Tunaa Elemoo jeen amma. Idris Tunaa Elemoo jara kana biraan naa gahaame. Gurgurama isaan jabanaa godhan. Hayyee duraan dursee hundi isin lamaanuutu waamicha keenya kabajanii. Asitti nu argamuu keessaniif maqaa uummata bal'aa hordoftoota biyyaatiin galatoomaan isin jaa. Galatoomee. Atilleen galatoof. Hayyee gaa hello Khadire eenyu? Hello Khadire. Oh, Salam alaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagami gandinis. Nagaa akkamii ma fayyaa? Fayya dhufuttiin jira mana Mustafaa bira dhaabbadhu maallaqa makiinaan irraa kafalta. Haay boo maal goota qaraatii dhiiftee maaliif dhufta kitaabni kan hin dhootana sii bite? Boo wanni kitaabaan galle dhaabumee tana bii dhuftu tasaabaani hafti janii jimaan rakayya janii kunoo gandi qaariyaatu qonkoo waan dhukkannu dhabe. Haay duba sanni jecha qonkoo waan isin kan nan dhabu jecha qaraatii dhiiftee dhufta? Qaraatii dhiisee dhufuu baadhu biyyee nyaaddeetiin karaa aniin dhufa qa. Aboo rakkatanillee taatu numa qaraaniiti waan dhabdee siif erginaa maaliif hin qaraane? Aboo ganti galu jira yuunivarsiitii irraayis galte ijoolleen yaanis kunoo dhufe shaadanfaan ganda jiranii mechumattiin irra buufadha buluuqaan gaafetanii. Haay ijoolleen hundi yaatee immoo haa dhabdee? Wahuma takka nafne kunoo ijoolleen hundi galtee jirti Khadiiree keenya ummaano. Ummaan hin jirtu isinis nama bira deemtee kunoo ganuma kana kutte. Mee ummaa iyyakanne bassoon dhumte. Isiin amma hin jirtu siif erginaa maan qaraane boo? Aboonni na argitan hin jirtu jimatti hiriira baa jimaan qaala'u malee biyya nyaannaa himi ganti qaariyaa kun ofii bu'aan nyaatu dhabe. Kunoo bara jimaan kun onni qaalaa nuun jenna amma torbaan dhufu kana keessaa qaala'uun oolu. Kunoo kitaaba sadeen na argite san fixee beeyta. Duruu qaraatee moo? San fixee amma gantumattiin irra gaffita dhagaan gaafe san Khadiiree keenya niin dhufa qaati maali aan. Hayi. Yaa buka qaree mee akka taate ta'etuma qaree mee dhufinii gabaa kuma barana. Waatiyyoon tiyya dhalte. Hin dhalle kun hooganaa dhagaa torbaan kana keessa eeguma jirraa ni dhalti. Bakka waatiyyoon tiyyaa dhaltu kaanniin dhufa. Qanii fixatte? Ono dhootana gibirinaa gisee geessinu baatuma takkaa fi guyyaa jaafee fi jaanii. Hello Khadiireen nama jabaa nama na duuba jiru kaameraamaanii fiyya. Kaniin wacii itti baasee amata jabbii mindaa amata jabbii kafalaa fi mindaa amata jabbii maalitti xiqqaate? Amata itti gajaba. Re'ee takka hojii malee jedhee tana na waraabuu itee lafa waraabe. Hello Khadiireen isa jaama. Yeroo baay'ee inni mul'atu sagaleedhaan. Sagaleen malee viidiyoon hin mul'atu. Hello Khadiireen kun. Akka jaaloo juusan godheetiin mul'isu ta'e. Gaaf tokko sarpiraayis godhu godhu. Sarpiraayis isiniin godhee Hello Khadiiree. Hayyee haalima hoota hojjaa fiduu itti eegisee hundas caqacee tooruu gisatti wanni jettu. Isuma rooza if goote malee amma. Halimaa ooyirutti hojjaan finne gisee guusaa akkasii mataa sirrii kubsuntaa rooza godhe. Rooza if goote as ta'e huccuu ijoollee magaalaa kaatte. Way ajaa'iba antakka gaa'is hundi keessanii dhageessanii antakka akkana. Waan isin irra naan jirtu yoo si hime mataa kana qabattamu jaame. Mashaqasi gooti. Allahu Muhammad sallallahu.
Tasii dhumaan dhiiseewu. Garuu waan billee fakkaatu gara bakka nama dhiibu. Fuula bareedina ilaalteemi. Qalbii xiyya jijjiiruu jirti xiqqoo booda. Yaa'iidhaan yaa'i. Abshir mataa isa dhukkubsite fakkaatti. Boobee kaatiin jaa namni akkasii hin jiru. Nan dhiiftu kaa booda. Ahaa saniifi. Namni akkasii hin jiru. Simbaanwa. Amma dafii gaashoo keetiin. Simbaanwa. Interview dulu ramma media irra. Hojaa kana aadaa bu'aatu warra guutuu kana. Haadha Maamad. Koo gabbee. Maaliiti guutnee kawiruu jiru wanni hangamaa hojaa kana bidinii uummanni yaa'e. Yaa baama kiyyaa hojjaan hin dhaabate. Bishaan gisee laaloo kun bishaan waan akka banan jiru dhugaala. Bishaan hin jiru jecha ol ta'a laagaa kan. Laagaa kan. Maali yaa'ee ganamuu mugoota. Irra kaafan. Ganamuu yaa'u mugoota yaa'ee malee onni sibiil yaa boo kun bishaan hin dhabe. Jaa'ii maaliin kun hangamaa guutni kun achi ta'a kan ati sibiil kana on ergattu. Kun olaaf makhrajaa hunda barbaada. akkanatti laayidii Dhaabbadhu boo kasii miti. ganna lakkise gadi Amma bishaanumaan dhabee bara. Dhaabbadhu. Yaa boo Seerri kana isiinaaf irra baase lakkii akkasii midhugaa abbaa Mahammad yaa boo. Bishaanumaan dhabe malee ammaan si danfisa amma kun olaa saasitti galakkisee bakka kun olaa. gisee afaan nagaanatti haasawaitu Yaa abbaa Mahammad kiyyaa. nama rarti malee walittiin taakaa barsina Lakkii mee arrameeti bishaan naafiti mee ammaan si daawwan isa hojjata. Hazaraatee mana asii keessuuti. Bishaan kana. ulee tana qabeya Olee yaa. gisee afaan nagaa haasawaitu nama rarta malee walitti cabsee ilaala Yaa boo dafiitu mun adda bishaanuu qabu. Ammaan hangasuu makrajaa oli qopheeffadhu Kun qopheeffadhee Ashara bara bara masii dhaabbi. gadhee hin kaadhee bara mala bishaan dhufan ibidda lafa shiti hangatu Ibidda seega amma. Dafila. mucaan kun maal asii godha qadiiriin baala Lagaan dhaquu fi dhufe. gisee taanoo asitti deemee waa nyaataa erga dhufa Qoonqoo fi bishaan addaa dhaabu. akkameet Hayi namni qoonqoo nyaate bishaanuma gurra. Kunooti. Si wajjin fida. hanga Amma bennaa irra kaayiga. Amma suurra kaatiin sin eega. subaata maal goota Subaata markaan godha haa. barkaa godhiya Asiin gaanu. Abshaan goonu jeetiin si galaasu jira amma. ayyee noola maaliin siin jee Hayyee hordoftoota kiyya har'aan tana jara ajaa'ibaa tokko finnee dhufne warra kooflaa fi qoosaa haqeesaa finnee dhufne mee yoonuma gaanu biratti yookaan kiraamkii wal goona jedhanii mara bishaan godhuu baatan yookaan asumatti yoonii fi qoosanii asuma na kolfisanii kaameraa duraan hariiruu baatan. Qophii kana jalqaba irraa kaasanii hanga dhumatti akka isin ilaaltan shakkii takka illee hin qabu viidiyoo kana ilaaluu akka jalqabdanii sabskiraayib gochuu akka hin daganne maatii keenyatu akka hin daganne isin jaa. Itti aansuudhaan Roozaa. Ati yeroo hedduu gaafan silaalu piraankiilee hedduu hojjetta. Keessattuu piraankii dubartootaa fi miti dhiiraaf sodaachisaadha. Ulee wal tuumuufaa jira. Geela inni takka wajjin faa gisee wal qabdanii bishaan wal naqxanii boksiidhaan faa wantoota viidiyoo sana tigatti ati hedduu laaltu isaa. Arge. Qabdaa sirki. bitee barana Bittee barana. Nuti warri sirgaa warree jirra. Piraankiilee jabaa kanaafaa hojjetta. Akkamitti itti turte piraankii miti? An karaa tiktaakaa kan itti dhufe yaadeeti miti. Tiktaakaa waggaa takka duraan tiktaakan fayyadamu aappii tiktaakan illee hin qabu ture. Waggaa takka dura jechuudha. Sanboota useetumaan bakka siistariin xiyya takka akkanumatti ati maaliif tiktaakan daleelee naan jetti yeroo hedduu tiktaakni maal naa godhaan jaan bakka footoo xiyya fuutee gadhiifatte tiktaaka irratti footoo xiyya guun gadhiisanii ilaalamti xiyya ilaalamtu naan jetti. Sanboota gisee ilaalu footoo xiyya ilaalamti. Deemee sanboota fuudhee tiktaaka mee guyyaa takka banadhee achumaaniin tiktaaka kana dalaguu eegalee tiktaakaan kaniin dalaguu nuti kadalainuuf yeroo takka takka tumaan bashannanuu ittiin buhaaruuf malee yeroo hunda dalainu tiktaakaa. እና ፕራንኪን akkasiisanis በቃ ጊዜ takka takka ittumaan bu'aarra akkana ፕራንኪን hundinuu dhugaa miti. Min ta dhugaatis ni erta keessa. Haala jireenya qabatamaa naannoo hawaasa Qabatamaan jira. Tan nuti amma piraankiin takka takka tan nuti barumsa akka namni barumsa irraa fudhatuuf dalainu jira. Diraama keenya kana keessaa nama hawaasa barsiifti jennee yaadnu jira. Tan namni kun irraa barate jennee yaadnu jira. Jechuun wanni nuti dalainu hundi dhugaa miti jechuudha. Yeroo hedduu
waan namni hawaasni irraa barate jennee yaadnu dalaynaa akkana kana. Barumsa wal qabsiistaniiti akka hawaasni irraa baratuuf dalayaati. Serious katallee ni jira keessaa alaalaan ture man galmatti illee iskoolaan ture alaalaan ture. Follow story waan biroo naaf dhufti. Ziyatee simatti isa hunda naaf dhufti. Ni ilaalaani. Istiroonsa akkasumatti biraankiilee garaagaraa irratti hojjetan isa faana jinkaniisi. Atis akkasitti hojjetta. Hedduu nama bohaarsitan hedduu bashannansitan gamanaan galatoomaan isin ja'a. Galatoomeetis. Hayyee gara istiidootti deebina. Koomediidhaaf yeroo hedduu koomedistiidha. Haala hanga hawaasni ganda keessa jiru istiidiyoo baadiyyaa jeesi beeku takkatti jechuudha. Raadiyoonaas naan jechaa jira. Raadiyoonaas jechaa jiru. Raadiyoona baadiyyaa jaanii. Raadiyoona baadiyyaa naan jettee dhiyootan ijoolleen takka rabbi isaan kaase. Waan kanaafi. Gaazexaa aanduutu. Xiqqoodha. Xiqqoodha. Siree kan namni xiqqaan hundi siree kan nama obboleessa xiqqaan yoo gosa xiqqaan akka arge dafiitii istiidiyoo baadiyyaa naafaa jaa neen gaafii viidiyoo guutuu Profaayilii seenumaan viidiyoo guutuutti baneetti hanna hanga dhumatti ilaala. Hanga sadarkaa kanatti hawaasa hunda biratti jaallatamte. Maali kontentii kana eessaa bitte? Duraan dursee carraa kanaa kan dhufe hedduu galatoomi. Kontentii kana kaniin fidee tiktaakitti ergaan dhufe immoo karaa waggaa lamaati. Kan ammoo koomedii hojjechuu kan hin dandeef namoonni keenya hedduun istiresa baay'ee keessa jira. Guyyaa kaan barumsaa wal qabaa olaa kaan hojiidhaan wal qabaa olaa jireenya kana jijjiiruun gaara kana beete bu'aa jira. Galgalanii dadhabaa namni xiqqisho waan itti kokkofalufaa laaluu dhafadhaan diraamoota uummata kibbaa fa'aa laalanii nutis maaliif hojjennee uummata keenya kana gammachiifnee enneetuma eegalee jechuu waan kana. Hawaasaaf yaadeetiin eegalee. Afaan isaan beekaniin? Afaan isaan beekan uummata kana kofalchiisee haa istiresa keessaa agartee xiqqoo bahanii jechuufin isaanumaa fi yaadee eegalee waan bu'aarraan argadhu. Kan hordofaa jirtan firaa miidiyaadha. Firaa miidiyaan immoo yeroo hedduu isinis akka biitan ijoollee jajjabduu kanaa qabatee isiniif dhiyeessee isin wajjin wal barsiisuu irratti argama. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammallee nu wajjin turtii bareedaa akka taasisan shakkii takka illee hin qabu. Nu faana turaan isin jaa. Roosaa. Wayii. Istiidiyoon kun yeroo hedduu yeroo viidiyoo wajjin waraabdan asumaa mataa wal uwwistan maali kun? Maaltu jira? Seera lamaan jettuun ifa arra ifa nuti. Isuma yoo gaafatte wayyu himi kaaboo maa ta'es. Himi kaasii yaa'ina godaanaatti godha. Asittis yaa'ee galuuf deemta. Nu waraabu jiraata. Ayi. Gurbaan nu waraabu jiraa bara. Nu waraabu eega jiraate nagoma qabna jeen kaatu wani ana. Nagoma qabna jaasa. Nagoma qabna jaabar. Hayyee uummanni wal jaalatan isin jaan. Nu gaafadhu wal jaalatan ijoolleen tuni. Viidiyoo hedduu amma karaa boksiin sheer kanarra godhan ni ilaalla. Ni isin garsuun hin danda'a. Namni afaan inni dubbate illee ni jira. Istiidiyoo baadiyyaatii fi Roosaa yoo dhiyeessite wal jaalatan garuu kun waliin dhiyeessi nuuf gaafadhu jira. Isin lamaan wal jaalatan. Dhugaadhaa gaafii bareedduudha gaafadhu siin jaani. Dhugaa wal jaalanna jaalala hoggaanu jaalalti tuni aayinaa lama beekta. Gosa lama. Jaalala namni karoora gaa'ilaatiif walitti dhufu wal jaalatuu fi jaalala normaala jaamee jirti jaalalli. Kanaaf Roozaan jaalala gaa'ilaa san walitti qabaachuu osoo hin ta'in akkanuma wal jaalanna akka hiriyaatti viidiyoolee hedduu wajjin hojjannaa kontaantii biyya keessaa namni deemu dubartii keessaa isiidha jeetiin filadhee beeksisa garaagaraa wajjin hojjannaa tolooltummaa hedduu wajjin hojjannaa. Kanaafuu Roozaan anaaf waan guddaadha. Obboleettii tiyyaa bakka Roozaa namaan jijjiiruun hin qabu. Ni beeksifti micoon jabdu jedha. Nuti garuu namni isinitti dhaanu ni beekna illee xiqqishoo akka isin hariiroo obbolummaa cimtuu beeki hariiroo jaalalaarraa hariiroo obbolummaa ta'e turaan beeku. Ammoo osoo hariiroo jaalala wajji qabaatanii hangana wajjin turtan. Maal jennaan waan wayirratti wal dhabuu dandeessan. Ati maaliif akkana isinitti abaluu sun maal jedhaati maa qoomatti akkana isin wajjin jira argite. Jaalalli obbolummaa waan jirtuuf akkanatti umrii dheeratta wajjin turaan malee isin jenna. Nama waa hedduun wajjin hojjetu Roozaanii. Roozaa ni galatoofadha sumaanu. Tole egaa kanaaf sumaanu manillee beektanii ijoolleen obboleeyyanii malee hariiroo jaalalaa wajjin hin qabanii. Ati duuba akkami jireenya kan jedhuun farraa waan takka takkas gaafadhu. Na gaafadhu. Jaalallee ni qabdaa? Jaalallee ni qabdaa? Maal hin jedhu?
Jaalallee amma kana duraaf hin qabu. Khamisa dhufu kana eegaluuf hin deemama. Jana jana. Karaa miidiyaa keenya kanaan si barbaadu. Ni jirti hiriiroo warana. Amma sagantaa kana ilaalaa jiraate tarii asumaan gaa gurbaa bareedaa. Xiqqaa isii naa laalime. Hanga lamaa takka. Hanga dhee. Xiqqaa isiituma hanga abba lamaa takka naa laale. Natti hin guddisin. Ajaa'ibni dhufe. Jechuun hedduu jira jee hordoftoota kana keessa. Lamuman si ilaalaare. Lama qofa naa laale. Amma beektaa wanni kana kaasee fi namni duraan durii hundi roozaadha wajjin wal jaalatan jedhanii waan sirraa qorrifatanii arraan tan immoo. Na laallatanii. Si laallatanii. Na laalladhaa ijoollee. Hanga meeqaatti laala? Hanga lama. Qabeenya wali qabda? Qabeenya niin qabee. Egaa amma durii amma mallaqa xiqqoo barbaachisa. Qabeenya niin qaba. Alhamdulillah qabeenya niin qaba. Qabeenya hedduu qaballee hundanii bisa tokko tokko ni haasawamu. Hedduun qaba qabeenya baadiyyaatii fi qabeenya magaalaatiin qaba. Ooyiruu faachuu keeti? Ooyiruu hektaara 3 qaba. Hundi jimaa margoo qabdi. Ji'a ji'atti jimaan kiyya 80,000 gurgurama. Re'ee 3 qaba. Sadeenuu lakkuu lama garaa qabdi. Gizee dalte meeqa taati? Re'ee 12. Laasammuu. Amma re'ee 3 qabdaani? Yeroo lama dalte meeqa si taati waliin? Ja'a taati? Isa hafe kaa. Re'ee meeqa taati? 9 taati waliin aadaa ilmoon. Waliin 9 taati? Korbeeyyii 2 gurguraan fuudhe. Kanaafuu lama gizee ilaalle yeroo amma lama si ilaalle akka ooyiruu si qubatti baadiyyaa. Takka immoo reessanii wajjin bakka ooyiruu achi fagaattuu si ilaalle si qubatti. Ta magaalaa isin barbaachiftu? Ta magaalaa tuni sanuma barbaachifti isin sibiila bafeeti. Sibiilli sanis waa xiqqoo ni jira siinoo firii 70 fi. Makiinaan siinoo immoo? Siinoo gurguddaa. Gommaa kudhanii diddiimaa kana akka amma deengadda waliif tiraniingi fidee kana. Waliif tiraniingi ka gurbaan keenya fidisan. Dhaabbata keenya kana. San firii hanga firii 70 dhibballee godinaan jaanii dhiisii ija namaatti deebi'aa janiitiin 30 sanirraa. Hagamma 70 lakkoofsi 7 jennaan silakka. 70 je 7 fi duwwaa. 7 fi duwwaa. Alhamdulillah addunyaa rabbiin naa kannee bira. Ayyee. Alhamdulillah. Keessa si haa bulchu rabbiin. Aamin aamin. Ayyee. Ati ooluu baadiyyaa sanfaa kutuun barbaaddu maashinaan kan. Amma dhiyoo tana bagana yaadachiifte lafa san irratti maaddiyaa takkaan dhaabaa jeetiin iskaabaataru kana itti bu'ee dhabu'oo maashina kana. Salphaadhaa mirii kun akkamitti kana barbaaddee dhabda dhaabbanni waliif tiriidingii PLC maal dalaga? Numa fidanaan jechuu baatu. Numa fida as magaalaa cirutti. Rabbi sodaadhu. Haaya dhugaadha. Roozaatti ni toota gamma. Haaya ati dhageenya lafa maashina lafa gaatu fidanii. Haaya. Lafa gaatu ajaa'ibatti. Maashina qofa siinoo. Siinoon kiyya akkaan ashawwaa fi kanaan hin guurre kanneen kiyya hondaraata. Inuu kannite. Kiyyan jiru Maallaqa jetti. Jennaa galaa keessaa baasuun hin ta'u amma niin barbaada kakiraa. Kakiraa barbaada. Amma karaa gabaabaa dhuftee nu bira dhuftee jechuun karaa kiyyaanuu dhuftee amma biiroo si geessitu akkuu istiiloo tanaa baane dhayinee walii galteef mallatteessine maashina ooyiruutis waa hunda waan lafa gaatu maaddiyaafis aboo isniinuma kana itti naafiti bira isniinuma kanaan si naa gaatu maaddiyaan dhaaba jeetiin bar hayyee akkasitti jira wooma lafa naa gaatu dhabee namni 70 gunguusa kadhadhe akaabaan ganni fuudhu ni beeyta daddabne jaanii kutan kadiiree baa ni beeyta iriftii badee deema subaasarra kadiiree maammata jabaatan akka bultee uruu jirtu si baasarra kusa kutaani kanaafuu dhaabbata waliif tireeningii PLC'n hojii ati amma biraaddu kanaaf maashinoota garaagaraa qopheessuu irratti waan argamuuf sa'a barbaaddetti hedduu qofa nun jechuun si barbaachisa dhufti fudhatta. Galatoome. Dhaabbatuma kanaa hunda beeksisuu qayyade. Dhaabbanni waliif tireeningii si qofa osoo hin ta'in isiniifis. Isaanillee Gandumaafu. Kana Isin hundaafuu dhaabbanni. garuu dura naa kireeffata. Kireeffata. Naa hojii eegalee. Tole. Hayyee hedduu galatoome. Ittaan suna gara Roozaatti deebina. Roozaa mee jireenyi hanqii mee akkam ture ijoollummaarraa hundi keenya naannoo ijoollee baadiyyaati akkam ture ati immoo magaalatti dhalatteen ta'a. Jireenya kee ijoollummaarraa akkam maaliin guddatte re'eetii isaa guddatte immoo mana barumsa guddatte immoo magaalaa keessa waa gurguru. Ayyee galatoome. An magaalatti hin dhaladhe baadiyyaatti hin guddadhe magaalaa Xuulloo magaalaa jaamtu magaalaa xiqqoo takka keessatti hin dhaladhe garuu achitti hin guddanne isiin aanaadha magaalaa hirnuma cinaa jirti hirnumaa achi jirti sammoota magaalaa Xuullootti hin dhaladhe achirraa xiqqootti hareernaa dhufe
sirnatti guddadde bakkee biratti barumsa sambooda barumsa bakkeetti guddadde barachaa tumaan if bareesumaan baradhootiin if baree እና አማን ተና በረቱ ዩኒቨርሲቲ ኦዳ ቡልቱም ወጋ ፍረፋ አካውንቲንግ ወጋ ፍረፋቲ ጂሲ ባረነ ጂሲ ኢንሻአላህ ያ ረብ ኮንግራቹሌሽን ናጂ ጂያ ሰዲ ቦዳ ታኑማ ባንኪ ራምስ ከይ ታሪራ ነው ከነቱ በርት yeroo tokko kaadhimamtu baankii raammise yeroo tokko baankii raammise hojjettu baankii raammise illee jaanii saasaa turan appaarante chittiin bee ayyee appaartaama achi baateeti appaartaamaadha appaarante san bee kunni appaartaamaadha deengatti achi baate appaartaama si baate appaarante sanumaan appaarante san chittiin bee appaaraantiidha na ogummaa khiyyaan ogummaan baradhee beehiniin hawaasa khiyya tajaajiluudhaaf qophiidha hawaasa khiyyaaf amanamtuu ta'een tajaajiluu barbaada ogummaa khiyyaan itti aansuudhaan ammallee social media kana gubbatti tololtummaa yeroo takka takka ni hojjenna obboleessi khiyyaa kan social duraan fanii qofa dalaina ture kan karaa tololtummaa kanaa na fide osoo hin galatoonfatin bira dabaruun hedduu natti ulfaata obboleessi keenya kabajamaa ambaasaadar Obsaa Bayaan asumaanuu galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaada ambaasaadar keenya Obsaa Bayaan abbaa hiyyeessaa haadha miskiinaa hunda haadha hiyyeessaa hunda yeroo ati goojjoo irra jiidee irraa ol qabdu hundi keenya nuti uummanni si argina gamanumaan maqaa hawaasa kiyyaatiin galatoomiin jaan anillee jechuudha kun ijoollee tanjeetollee si galatoofatu jirti nuti inni dura bu'aa keenya abbaa keenya obboleessa keenya kan dura guddaati gorsaa keenya bakka waan hundarrattuu social media kana gubbattillee inni bakka akka waa hunda keenya ilaalaa nuti yoo nu bira jiraate waan takka illee osoo taannu innaa nu bulii nu jiraadhu jechuun hin barbaada asumaanuu ammallee jiruu xiyya keessatti akka ambaasaadar Obsaa Bayaanitti tololtummaa dalagee hawaasa kiyya tajaajiluu barbaada. Yeroo barumsaan keessatti. Hojii kiyya cinatti jechuudha. Hojii kiyya kanneen mataa kiyyaan dalagu cinatti tololtummaa yoo dalagee hedduu daslajaa akkanaati. Maashaallah. Dubartiin yoo jabaatte waa hedduu jaalti. Dubartiin akkanatti kaka'umsa qabdu hundi keessan obboloonni keenya dubartoota hundi keessan imala kaayyoo karaa dheeraa akkanaa qabaachuu qabdan keessattuu hawaasa kiyyaan tajaajilaan hawaasa kiyyaa fi waan jiru isin keessa haa booluu isin hin jenna gamanaanii nutilleen isaan qofaan nutillee warri dhiiraa nu keessa haa bultu fi istiidoon faanis jechuudha. Istiidoon faan ammaa wutti hidhame anillee ifitti kenna dabaltanii barbaada asumaanii. Waa'ee obsarraa dubbachuun barbaada. Waa'ee obsarraa waan takka. Obsaan amma yeroo baay'ee wajjin deemnee tololtummaa ni dalaynaa. An amma namaa rifadhu. Maaliif jennaan addaatti godhee baatii meeqa nu gochise waan ta'eef rakkataa garaagaraa bira nu geessee nama tokko kan boo'etti illee hagaraan sin dandeenye jira. Boo'icha nurraa fixee an ammoo boo'u bakka addaatti godhee ijji xiyya bakka himimmaan. Ambar video ke selalu nundu, bukan sendiri. Am video ke selalu nundu. Gaafa isin nama tokko maddii teessanii laala akkanuma teessanii akkuma kana teessanii haati yeessaa isin jirti isin gamana marsitanii akka itti teessanii waggaa isin video ke sana achiin dhufte dirqiin xumura. Obsaa jala gisee deemtu bakka dirqiin boocha bakka osoo hin feene boocha bakka osuma hin feene boocha bakka hamboo hedduu boocha. Haala hamaatutu akkana si boochisa. Akka carraa ammaas kaameeraan isaa nama dhugaan rakkate san arga. Nama dhufee ni rakkadhee na gargaari jee hijibaan reessi isaatu nayyamu. Amri ajaa'iba. Nama rakkatee ni akka waan hojii tana rabbummaan maratee irra kaa'e kaameeraan isaa miskiinuma dhugaan gartee rakkata. San argee. Wallaahi sanuma arga. Obsaa kanallee jechuudha bu'uuruma gaafa keessatti yeroo dhihootti carraaqqii nuti isa fiduudhaaf isinitti isa fiduudhaaf laffaanu nuuf milkaa jennee yaanna maaliif jennaan hawaasa kana duratti dhufee hawaasa kana kan imimmaan raaqaa ture kana dura daqiiqaa shaniifis taa'u maqaa miidiyaa kiyyaatiin akka inni taa'uuf laffaatiin jira carraaqaatiin jira saan qabu ni beekanii hin argamu barbaaddee miilaan baadiyyaa keessatti bakka haati hiyyeessa jirtutti yoo dhayxee kaameeraa dura qabattee barii argattu haa ta'u carraa inni ni argannu kun karaa masmara aspaaltii kanaan agartu ni beektan obsaa hundi keessanii achi jiru kun isaanis amma ol bahanii istiidoo kana ji'a takka waliin eege. Istiidoo baadiyyaa kana ji'a takka ji'a lama waliin eegaa ture beellame. Miicataan jira majliisa jaaru jira. Yeroo hunda waliif bilbila guutaan miicata jira bootota harargee baatan isin gasseeni ji'a lama waliin eegaa ture. Maaliif jennaan ni argamtan ka'a. Akkasii obsaan illee gamanaan obsaan illee yeroo dhibatti akkaan argadhu
shakkii takka illee hin qabu isin fida isaalleedha. Isin obboleessa keessa guddaa galatoofatan galatoomaadha. Hordoftoota biyyaa. Qophii keenya gara dhumatti achi gara galchinee jirra. Arraan tana ijoollee isin jaallattan wajjin yeroo bareedduu dabarsaa jirra. Tokko muuxannaalee isaan qabanis hedduu irraa isiniif qoodaa jirra. Hojiilee isaan tolootummaa hojjetanillee isiniif qoodaa jirra. Namni waan fi hojjete tokko hawaasatti nuti immoo warri miidiyaadha. Finnee hawaasatti gabbaasne kun hawaasa argaa jennee gabbaafna. Mee gara Roozaatiin isin dabarsa. Roozaa. Ati yeroo hedduu tolootummaa akka hirmaadhu barbaada jettee dubbachaa turte. Reefullee akkanatti keessatti illee si garraleedha. Tolootummaan tursiif maaliiti? Tolootummaa kana jechuun jalqaba irratti duraan jechuu gaafa obsaan nadda walee kottaa akkana tolootummaa kana daleeyinaa kottaa akkana tolootummaa naan jiru jaalachuun turre hin fedhu. Bakka hin danda'u dhaqqabu jeetumaa silkii jalaan kaasu yeroo hedduu silkii jalaan kaasu ture. Samboota dirqumaan bakka silkii tana irra dawwalee naqabee anaa fi obbola ijoollee saayibboottan kiyyaa sooree jira. Hedduu ijoolleen saayibboottan kiyyaa wajjin dalaynuu istiidiyoo baadiyyaattis taanee dirqiin qabee itti naqee jechuudha. Duraan jaalachuun turre bakka waan ulfaattu takka bakka waan namatti cinqii sammuu nattaate. Garuu tolootummaa jechuun hogguun seenee keessatti fagaruu tolootummaa jechuun iraftii sammuuti, boqonnaa sammuuti. Nama tokko harakkate dheeyxee osuma akka kararra deemtu nama tokko harakkate agartaa. Nama kana harakkate kana deemtee rakkoo san baaftaa. Namni san hoottumee asuma nu fuudheeti mana isaa nu geessa. Deemnee mana isaa wajjin nama isaa kadhukkubu kana waan itti akama godhatu hin dhabee waan itti kiniina firii takka bitatu hin dhabee kararra dhaabbataa. Gizee hoottu kaniina si binnaa mee hoottu kaniina binnee fi mana dhayinaa amma hojii. Gizee mana dhayinu gizee kaniina sanis binnee kanneenee fi nyaatallee binnee geessinee fi maallaqa illee hanga takka jechuuf irraa fuunee namni maallaqa namaatii kana bira jiru jiraate kanneeneef. Imimmaan bubuustee xummaan san imimmaan dheeraa kana bubuusteeti mee gajjaa mataa keessatti as qabaanu jetti. Samboota mataa keenya irratti akka nu tufti. Deemaa rakkoon takka seenaa nagarini. Wallaahi jechuun hin dandeessu. Bakka obsuu hin dandeessu. Hedduu ulfaata. Wallaahi bakkaan tolootummaa jechuun waan akkana jecha hangana qofa haasee fixuu miti. Gaafa ciigalti hiriira bareedaa argitanii. Wallaahi jechuun bakka qalbiin keetuun gammachuu hin dhageenye takka ni gammadda haalaan gammadda. Keessattuu haadha takka ni yaadadha. Yeroo walumaan jirtan haatis obsaanis ni jira. Wanti kun takka deeggarsa uummati koo takka ofirraa fuutanitti hammatanii laal akka isiin taatee du'aa isinii goote sanuu daa'imnis tokko ummaa yeroo caan. Allahu akbar jettati lafa qofte. Qarshii 5,000 oo maallaqa. Allahu akbar. Allahu akbar. Wai. Nabira dhaabbattee gaabira dhaabbaddu yaada muraada guutees. Eessaan dhufeette? Bululoo ganta sheekaa. Kadhachuudhaaf dhufte? Wallahi haadha tiyya waa takka biyya jira yaa haadha tiyya duratti biyyaan na gargaara biqilli lafarraa hundeebe. Bakka san taana? Maallaqaan fidee dhufa. Waa ta'u baduumta siif hin godha. Yaa haadha tiyya laa yoo rabbi. Eessa ummaa Maleekaan faataa. deemsi toltee bachine. Ummaa nagaa maal taate? Ni rakkadde maalin jala Bargisee dhufte makiinaa dhufnee bakka sana dhaabbannu harkanii qabdee fiigaa dhuftee rabbii jaan argaa jettee. Maal taate mee? Ni rakkadde ummeen maaliin na jala beelee rakkina hedduu qaba. Rakkina jireenyaa hunda mana bakkaan galullee natti wanni narra balleessite an cabbiin. Rakkoo hedduu qaba yaa ummi. Jireenyi kiyya laafa waan ilmaan nyaachisullee qabu. Ilmaan mee qabda? Ilmaan ijoollee torbaan qaba. Torba qabda? Torbaan. Istiidoon fi qabeetti imimmaan irraa haqaitanii katti maal jettanii gaafa Obsuu dadhabne wallaahi. nama wanni nama gootan xiqqoo miira namaa jijjiirtan hedduu takka galatoomaa Kaameeraan obsaa nama rakkatee harkaan san dubbii akka uumaa Akkanaati. sadii danfaa. akkanaa bara. Dhala magaa nuti isin hordofnaa beeki. Viidiyoo takka takka waan isin achi gootan quba qabnaan. Garuu immoo nama jabaa viidiyoo keessa laalee fixa. Hedduu. Beekaa dhoofannus akkaawunti sirra achirratti maxxansitan keessa nuti hoo buufanna. Dhoysi. Teenyamaa wanni gurguddoon hagana jaanii miidiyaatti badoo hin taane ta'umna sadarkaa keenya nuti caaluma jennee jechuudha waan darbanii sirbanne. Sanumaa guddoo. Argite hundi keessan akka soolaa isaan kana faana ibsan anis akkasumatti faanuma jira. Maaliif qarshii takka hin taane hogguu isaan achirra waa maxxansan
ini dan negara sawa ini ififu dulu sih nan misal jinu sih gak apa malah kan bersih kompetisi naga gede ififu dan itu nek seferah aku damal aku umna kayak itu cerita wadah bata undi kesana kaf isan fani ratan abdin kaba khambiya kisas khambiya ratan ini nama galaton facur badro jurati kha main nama galaton kamu nali me asmano Allah wanni nangalli tefira namni akka miidiyaatti namni ni nangalatoonfadhu namni silaa galatoonfatamu amma miidiyaa kanarra namni waan gaarii hojjechuu jiru obsuma bayani ambaasaadara toltummaa nama viidiyoon isaalleen inshaallah jannata isaniin edeenne yaan isa baay'ee isa galatoonfachuun barbaada dabreemmoo saahiba kiyya Buutamaa Galaanoo nama yeroo duraatiif bilbila ismaartii nuu bite iPhone Pro Max hedduu haa galatoomu deebisee ammaas namoota hedduu galatoonfachuun barbaada maqaa isaanii leen fitu ammaas waliif tirariing dhaabbata atiree footte san dhaabbata sanis hedduun galatoonfadha nama APLC kan makiinaa fa'aa asii kana jettu san maashina fa'aa waliif tirariing hedduu galatoomi nama tolooltummaadhaan nu bira dhaabbatu waggaa nama tokko dhukkubee viidiyoo teenya harke 200,000 nama nu cinaa dhaabbatee nu duuba dhaabbatee akkanatti akka nuti tolooltummaallee hojjennu godhu jiru. Dhiyoo tana afnaan ijoo miillisii kaansariin qabee asii ambaasaadara obsaan fa'aa walii qabanii hindi ergan 100,000 dabarsee yaa galatoomu. Mijoo sanillee rabbi haafimu jechuu barbaada. Kanaafuu waliif tirariingi baay'een galatoonfadha. Roozaan illee nama galatoonfatu qabdi. Caraa roozaa kan inni jira. Hayyee galatoome. Duraan dursee egaa rabbii kiyyaan galatoonfadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itti aansuun abbaa kiyya Yaasiin Mahammad Yuuyaa yoo na agarru jiraatte galatoomii abbaa kiyya asiin nagoo keetiif ulfaadhu ummati yallee akkasumatti saafii afiqaadee galatoomii na dhaltee na guddisuu keetiif hedduu galatoomiin jaanii. Itti aansuun hawaasa kiyya bal'aa hawaasa Oromoo ispeeshaalii faamilii tiyya warreen foloo na gootan an jecha takka isiniif hin qabu hedduun isin galatoonfadha. An as ga'uun kiyya isiniin yoo isiniin jiraanne an humaatii miti. Kanaafuu an isiniin foloorsii hangaan qabu kan arkadee isin faamilii tiyya an hedduun isin jaaladha an jecha isiniif hin qabu. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jala. Tokkosii Thank you. Ingiliffaan galatoonfadhu. Utajaan gareessan eenyuufin olgaa Ingiliffaa. Nangoo sanitti bitadhu. Thank you the first time I am appreciating for you lovely my followers in the world all people my people. Maaltu itti aansa? Abira hedduun isin galatoonfadha jechuudha. Hedduu baay'ee jaalala bareedduun isinii qaba. Jenga lovely my family jettanii sanjee sanumaasa lovely my followers galatooma biriin jaallarra dhume hordoftoota keenya hedduun isin galatoonfadha warri fooloo nu gootan hundinuu akkuma roozaan teenyette galatoomaadhaan isiniin jaa. Miidiyaa keessanii midhaan salaamii addatti miidiyaa firaa miidiyaa firaa salaamii. Firaa miidiyaa jechuun miidiyaa ganaa lafaa dhufaa jiru miidiyaa xiqqaa ka guddachuu qabu miidiyaa jajjabeeffamuu qabudha. Maaliif yoo jettan namootaan akkanaa namootaan akka keenyaatis ta'ee namootaan xixiqqaa lafarraa olkoo jiru kan biyya tanaaf abdii biyyaa ta'u dargaggoota abdii biyyaa jajjabeessaa jira. Dargaggoota abdii biyyaa cinaa dhaabbatee akka isaan ifiifillee jajjabaatanii nuti amma firaa miidiyaan asirra nu afeeree interview nu godhuunsaa nutilleen akka jajjabaannu nu godha. Kanaafuu firaa miidiyaa jajjabeessaadhaan isiniin jaa. Faamiliin tiyyaas faamiliin istiidiyoo baadiyyaatis. Firaa miidiyaa jechuun miidiyaa firaati bakka gabaabumattu. Miidiyaa firaati. Nama hunda firoonfate jechuudha. Sabaan hin qoodu amantiin hin qoodu nama baay'ee firoonfatee hammatee jiruu bareedduu wajjin dabarsuuf fada bakka gammachuu madda gammachuuti. Kanaafuu yuutuuba isaa kana sabiskiraayib godhuudhaan maatii isaa ta'aadhaa sabiskiraayib godhuun isin fayyaddi. Maaliif jennaan viidiyoolee babbareedduu inni gadhiisu isinii seenaa jechuudha. Yoo sabiskiraayib gadi hin tuqin isinii seenu. Ammaayis tara lamaffaa jaalala keessa gootanii eega gootanii diimeessitanii gurraachoomsina. Akkuma duraan tuqitanii dhiisa. Qidiliif gizee hojii san dhiisa. Akkasuma. Qidiliif jettee yeroo